Duwwaa Badhaadha Kutaa Shanaffaa Abbaan xiiqii poolisoota of jala dhoksuun Naa'ol qabsiisuuf bakkee Naa'ol argamutti bilbilanii gaafatan Naa'ol abbaan xiiqii poolisoota qabsiisuuf qophaa'ee poolisoonni Naa'ol faana hojjetan dursanii waan itti himaniif Naa'ol abbaa xiiqii abaaruun bilbila irratti cufate. Abbaan xiiqis baay'ee aaran kan qabaniif kan dhiisan walii wallaalan. Silaa jiruun dachee kanaa isa jallaaf karaa soroorsee isa qajeeluuf immoo lafa dirree ta'ee jiru tulluu godhee jireenya baraa bartoo jiraachisa. Abbaan xiiqiis ilmoo isaa barnootaaf ergatee waan badeedhaan ergifatamaa ta'ee rakkina argaa jira. Obbo Guyyaasoon kan kashalabbeen karaarraa jireenya isaaniitti dukkaneessiteerraa kan poolisiin uummata ofiin jecha guyyaa itti dukkaneessitetu isa gube. Naa'ol poolisootaa fi bulchitoota faana waan walitti dhufuuf poolisoota tokkoof maallaqa kennuun abbaa xiiqii qaban isaan gaafate. Akka abbaa xiiqii qaban isaan gaafate silaas sareen kajeellaaf manaa baate qeeraa hin tuffattu. Poolisoonni kunis dhimma isaanii dhimma uummataa osoo hin taane rakkoo saba isaanii osoo hin taane rakkoo isaanii garaa waan ta'eef kan garaa utubuu argannaan utubaa uummataa jigsuuf harki isaanii sodaa hin qabu. Akkuma Naa'ol poolisoota kanaaf qarshii kennee isaan gorse, poolisoonni kun abbaa xiiqiitti ija babaasuun odeeffannoo sobaa nu burjaajessita, kaayyoon kee kaayyoo biraadha jedhanii mana hidhaa galchan. Abbaan xiiqis naasuu fi aariidhaan kan dubbatanii kan falmatan walii wallaalan. Osoo falmatanii isa sobee dhugaa jallisuuf fardi harree hin ta'u. Isaanuu poolisoonni mana hidhaatti erga galchaniin booda akka daa'imaatti jilbiiffachiisanii reebuu eegalan. Abbaan xiiqiis imimmaan isaanii ofirra lolaasaa maali yaa ijoo dhala koon dhabee barbaadaa jira malee yooman reebicha isin gaafadhe bilisummaa kootu narraa fudhatame, jireenyi natti dukkanoofnaan nan gargaaraa jedhee malee yooman dararaa hawwe bilisummaa koo barbaachaaf manaa baanan maaf akka yakkaatti na lakkooftan, bilisummaa koo barbaadummaaf cubbuu isinitti fakkaate jechaa imimmaan lolaasaa isaan kadhachuu eegalan. Poolisoonni kun erga reebanii quufaniin booda gara qorannaatti ka'an. Silaa biyyi kun argee waan murteessurraa dhaga'ee waan hasaasutu isaaf salphata. Osoo qorannoodhaan bira hin ga'in maaliif akka reebicha barbaachise abbaa xiiqiifuu gaafii guddaadha. Egaa reebanii quufanii sin qoradha jechuun kunis dabafaan dhufee jechuu fakkaata. Abbaan xiiqii akka isaan
arraba isaanii jiifachuuf shira itti shiran waan baran fakkaata. Hunda garaatti ciniinnatanii gochaa isaanii ilaaluu eegalan. Ajajaan isaanis ergaa poolisootaa fi abbaa xiiqii irraa wantoota tokko tokko qorataniin booda kutaa 6ffaan itti fufa.